keenya je'ee nama hedduutu beeka jaamee beekumsas qabaadhu beekamtis qabaadhu yeroo waamichi akkanaa isinii godhame please namarraa hin hafinaa akkanuma fuutanii poostuma qofa gootanii deemuu osoo hin tahin waamichi kabajaadha waamicha namaa please yeroo haga dandeessanitti waan kana baradhaadha poostuma gootanii hafuu osoo hin tahin itti yaaddanii waamicha namaa akka dhuftan fuuldurallee baradhaa maaliifii boru isinis nama waa qopheessu taatanii keessummaan namni tokko du'aayii godhee qalee nama nyaachisee yeroo keessummaan namarraa haftee hagam akka fiil godhu namuu ni beeka. Saniifuu yeroo yaamamta waamicha please kabajumaan namaaf akka dhuftan asumaanuu dhaamsaa. Saadaam ni jirta as jala? Saadaam ni jira namni agartan birraa dhufee jira? Waan jedhu nuti fakkaata. Okay, Saadaam hin jiru. Caaltuun Dr. Nuruddin bagane gaan dhufte as jala jirtanii welcome. Okay. So qaxxitaa ammaan tana dhimma kitaabaatii wal qabatee waa'ee kitaabarraa namni san qophaa'ee jira mi birraa namni bikka kee bu'u. No, namni sun hin qophoofne hin dhufne amma hanga ammatti hin dhufne. Yoo barbaachisaa ta'e haasaa gabaabaa kunis maaf. Okay. Ayyee. Carraa sila waa'ee kitaabaati gabaabsanii waa'ee kitaabarraa mataa irraa nu fuudhanii nuuf dubbatanii. Mee namni kitaaba kana dubbise fakkeenyaaf Shamsuddin Tahaa yoo jala jiraate galchi. Namoota kitaaba dubbisaa turan keessaa namni kitaabni dursee isaan bira ga'e tokko ni jirani. Isaan galchiiti waan Mee namni kitaaba dubbista Shamsuddin ni jirta jalame Shamsuddin Tahaa Shamsuddin ni jira jalame reefu ture amma hin bahine lakin Shamsuddin ni agarre eris jala hin jiru. Okay. Dabdani? Okay. Jiru. Okay. Zammano. Sagantaa beektaa hedduun waan nu eeggattu jecha dafnee karaa sagantatti seenuu qabna. Maaliif namoonni nu biraanis as waan amma halkan saa shanfaa waan ta'uuf namoonni hedduunis waan wani jaaniif dafnees sagantaa eega jalqabne booda kaanis akka wal duraa duuba galutti kaama itti nama dhabnetti boodas yoo carraa harkanatti akkasi galchaa karaa sagantaadhaa osoo seenne hedduu bareedaa natti fakkaata. Okay. Karaa sagantaa seenna amma sa'aanis deeme waa'ee kitaaba jalqaba sagantaa sila waa'ee kitaaba irraa nu dubbatanii san booda carraa birraaf kennina. Anyway, birraa yoo namni waa kitaaba san dubbisees jala jiraanne atummaan waa'ee kitaaba irraa kitaaba hanga beeki jiru mata duree isaa maal akka inni qabu kaan immoo hawaasni bitatee dubbifata sanirraa sila mataa nu tuqxee akkaataa kitaabichi kun itti onnatee irraa nu dubbatte. San booda waa'ee dhimma carraa yookiin walumarratti fudhatta birraa walirratti siiqannu lamaanuu. Okay. Daawwattoota keenya namni 13 jala jirtan irra deebine bagane gaan dhuftanii sagantaan carraa obboleessa keenya abbaa kitaaba hanga beekii fi akkasumas inspire nama godhuun waan adda addaa haala jiruuf jireenya irratti nama kakaasuun kan beekamu birraa inspireefiin carraa kana yookiin birraa Jamaalii kanaan kan nuun duratti gaa namni tokko kitaaba yeroo barreesse bu'aa bahii hagam keessa dabra bu'aa bahii akkam akka keessa dabru maal akka isa mudannoo fi muuxannoo maal akka irraa baratu namni kitaaba barreessee jiraate waan kana ni beekaa namni muuvii barreesse waan kana ni beekaa. Saniifuu waan laaftutti laalluu miti please hanga dandeessanitti nu biraa hin deeminaadha nu biraa hin fagaatinaa kitaaba kana hanga xumuratti sagantaa waliin gaggeessineeti asirraa adda galla sa'a gabaabduu keessatti nu xumurra jennee yaanna amma obboleessa keenya birraan akkamitti kitaabni kun waa'ee maaliitiin akka wal qabatuu fi akkamitti akka ta'e gabaabsee cuunfee bareechee akkasumattis carraa haasawaa isaafis kennine
isarraa kan dhaggeeffannu ta'a. Hundi keessanuu hanga xumuratti ammas nu faana tura. Birraa anaa dhufu baga gammaddee irra deebi'ee baga guyyaa kanaan rabbiin si ga'e carraan keetii itti fufi. Tole itu tokko galatooma ulfaadha durarratti xiqqaan of kolchaate qoduun fufaan naqabe sagaleen tiyya ittiin waan sirrii jirtu natti fakkaate jechuudha. Duraan dursee galanni rabbii guddaaf haa ga'u bu'aa bahii hedduu keessa dabarsee guyyaa irraa kana bakka kanaan nu ga'e alhamdulillah jechuun fadha. Itti aansee immoo namoota kitaaba kana barreessuu keessatti jalqabaa kaasee gaafan kitaaba kana barreessuu jalqaburraa eegalee hanga ani kitaaba kana maxxansutti na cinaa turan hedduutu ture. Hedduu tokko galatoomfachuun barbaada. Isaan keessaa takka haadha manaatiyya hedduu tokko galatoomtuu Raggaaduu Muhammad. Namoonni biraa kanneen kitaaba kana hiriyoota kiyya namoota natti amanan kitaaba barreessi yaanii akkanan eegalan gaafanan eegalee jidduutti rakkoon garaagaraa na mudatullee waan kana hin dhaabiniiti. Xumuri yaanii na cinaa dhaabbatan hundi keessanuu hedduu tokko galatoomaa. Kabiraa immoo gulaaltonni kitaaba kanaa hedduu tokko waan hedduudhaan kitaaba kana keessa deebitanii naa gulaaluudhaan bakka nan sirreeffachuu qabu naa sirreessuudhaan na waliin dhaabbatanii kitaaba kana tartiibara na kaa'uu keessaniif hedduu tokko galatoomaa. Jalqaba irratti hayyuu seenaa abbaa keenya Naasir Khaliil yookaan abbaa Malkaa jechuudha. Hedduu tokko galatoomuu jechuu barbaada. Kabiraa walaleessaa fi akkasuma barreessaa kitaaba kan ta'e Saphaloo Khadiir hedduu tokko haa galatoomu. Namni biraa Ahmad Muhammad Roobaa barreessaa kitaaba Callee Cittee akkasuma dargaggoo Iskandar Abdukariim hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaan ittiin jaa'u kitaaba kana naa gulaaluu keessatti gaheen keessan salphaadhaa miti. Kabiraa ammas kanin hedduu tokko galatoomfadhu kitaaba kana maxxansuuf gaafa harki na gabaabbatu warri ispoonsara taatanii horii keessanii na gargaartanii akkanan kitaaba kana maxxansuu na deeggartan jalqaba irratti hundeessaa fi abbaa dhaabbata MKL waliif trading milkeessaa muummee hedduu tokko galatoomin jechuun barbaada. Absee muummee obboleessa kiyya hedduu tokko galatoomeetillee kabiraa Tulluu Naasir yookaan Alwaan Naasir hedduu tokko galatoomaa isin hundinuu waan dandeessanii na bira dhaabbattanii kitaabni kunarraan tana sammuu keessaa gabbu'ee lafarratti dubbistoota ani biraan ga'uu barbaadu san biraa waan geessaniif hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaan isin jechuu barbaadde. Inni biraa immoo kitaaba kana nama tokko irraan tanaa irratti hedduu galatoomfachuu barbaadutu jira. Nama gaafa guyyaa kitaabni kun maxxanfamuudhaa ka'urraa kitaabni akkuma beekamu kitaabni kun biyya keessa maxxanfame as dubbistoonni hedduun biyya keessa jiran jaamee waan jee yaaduufin biyyatti maxxansiise. Achitti na cinaa dhaabbatee kitaaba maxxansiisee hanga waa hunda jala dhaabbatee biyya keessa raabsise wantoota garaagaraa godhaa jiru. Fiixa baasmuusee hedduu takka naa galatoomi siin jaa jala yoo jiraatte dhugumatti jechaan si galatoomfachuu hin danda'u hedduu takka galatoomi. Dizaayina kabaraa kitaaba kanaa nama naa tolche. Ifa Amin hedduu takka galatoomii ulfaadhuun siin jaa akkasuma xalayaan namoota ittiin afeerullee babbareedu san naa tolchuu keetin giraafiksii bareedaa saniin akkasitti sagantaa kiyyaa piroomoot naa godhuu keetiif hedduu takka galatoomii ulfaadhuun siin jaa. Inni biraa sagantaa irraan tana asitti irra wal qabamne kana namoonni qindeessuudhaan na cinaa dhaabbattanii waan kana ani tiktaak irratti kitaaba eebbisiisuun akka danda'amu wanti hin jenne ture. Na cinaa dhaabbattanii wanni kun ni danda'ama achirratti akka eebbisiisnuu fi kitaaba achirratti yoo danda'ame gurguruu fi gammachuu kee kana gara sooshaal miidiyaatiin natti nama sooshaal miidiyaa irra ture. Achirratti waliin qooddannaa jettanii sagantaa kana qindeessitanii sadarkaa kanatti asirra fiddanii sagantaa kana akkanatti hawaasa kiyya duratti irraan tana taa'ee waan hin qabadhee dhufe kana uummata kiyya agarsiisuu kiyyatti haala naaf mijeessuu fi na cinaa dhaabbachuu fi na jajjabeessuu fi yaadan karaa na kaa'u keessaniif hedduu takka galatoomaan isin jaa abaluun ja'u nama hedduudha. Hedduu takka ulfaadhaan isin jaa. Eegan kana jee booda kitaabni kun mata dureen isaa akkuma agartan hanga qeebee kiyya. Hanga qeebee kiyya jechuun arraba fakkaata yookaan nama tokko hanga qeebee yookaan jettuun wanti na fakkaata garuu ergaa guddaa qaba. Namni tokko yoo hanga ifii hin beekne waan takkaallee chaalenjii tokkollee fees godhuu hin danda'u. Waan takkaallee dura dhaabbatu hin danda'u. Yookaan waan humna isarra xiqqooti humna guddoo baatee itti qisaasa
yookaan ammoo waan humna isaatii oliiti itti deeme qofaatidhaaf ibsaatila. Kanaaf namni tokko hanga ifitti tarkaanfachuu akka qabuu fi dhaloota kana namni tokko namarraa osoo waan eeyne ifumaan tattaaffatee jireenya isaa keessatti gufuulee garaagaraa tarkaanfatee akka bakka barbaadu gahuu danda'u kitaaba dhaloota kana qaruu irratti xiyyeeffatudha. Keessattuu dargaggoonni kitaabni kun akka maanuwaalatti waan nama fayyadu. Kitaaba hogguutu akka dubbisanii lafa kaa'an osoo hin taane kitaaba amma gaafa chaalenjii wayii keessallee seentu deemtee bantee kararra nama kaa'uu danda'u akka maanuwaalatti waan barreeffamedha. Kanaaf dargaggoota irratti xiyyeeffata baay'inaani. Akkasuma keessattuu boqonnaan 6 waa'ee sooshaal miidiyaa fi akkasuma boqonnaan 6 mata dureen isaa fakkeenyaaf yoo akka nu taate dinqisiifannarraa fayyadamuudha jaa. Namni tokko waan dinqisiifatu irraa fayyadamuu malee wanni ati dinqisiifattu yookaan namni ati dinqisiifattu akka hin galaafanne bal'inaan boqonnaa guutuudha kan kaa'ame kana jalatti mata dureelee xixiqqoo hedduutu jira. Namni siyaasaa kaatee hordoftu tokko waan ati hordoftu qofa sirrii hin jiru hin balleessu jechuu hin dandeessu. Waan ati mormitu qofaaf nama badaa ta'uu hin danda'u. Namni ati sooshaal miidiyaa irratti hordoftu tokko waan ati hordoftu qofaaf yeroo mara sirrii hin jiru yeroo hunda dhugaan dubbatu yeroo hunda haqan qabu nama miidhu yoo hin dandeessu. Namni ati hin feenes akkasumatti yeroo mara badaa miti. Kana keessatti wanni ati nama hordoftuuf namni suni karaa nama sanii jala deemtee ittiin baduuf osoo hin taane nama hordofuu qabdu akka hordoftuu fi lafa irrattis ta'ee sooshaal miidiyaa irratti xiyyeeffannaan kanallee kitaaba kana keessa kennameefii jira. Kitaaba hedduu nama fayyaduu fi yoo dubbisan faayidaa guddaan irraa argamudha kitaabichi. Namoonni dubbisan yoo booda wanti arganne wanti isaan dhiyeessuu danda'anii kanneen jechuu barbaadu kanumaa hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa akkasuma dhumarratti immoo kanneen galatoomfachuu barbaadu hawaasa kiyya akkana na jaalatu kana kitaaba kiyya akka ajaa'ibatti sooshaal miidiyaa irratti gammachuu isaan agarsiiftanii inni biraa keessummoonni asitti argamtan warri ati jala jirtan kanneen guyyaa arraan tanaan bareechuudhaaf as jirtan kun hedduu tokko galatoomaa hedduun isin jaaladhu dhugaa hedduun gammade gaafa waan takka gootu hangam fuuldura akka inni wanti ta'u hin beektu garuu waan keessa dabartee fi akkaataa keessa dabartee hunda irraan fakka guyyaa waan akkanaa agartee hedduu tokko galatoomaa hedduun isin jaaladha. Okay, thank you obboleessa keenya birraa hedduu galatoomii irra deebinee baga guyyaa kanaan si geessin jechuu barbaadna. Amma gaa sagantaan fuulaachi xiyyeeffattee jirti fuullee achi galagalee jira. Ammallee sagantaan birratti aantee akka pilaana keenyaan kaayametti jalqaba irratti dura irratti caalbaasiin banneeti sanboodarra caalbaasii booda karaa keessummoonni fi gurgurtaa kitaaba fireenis ta'e namni bakka takkattis bitachuu barbaadus ta'e even namni maqaa namaatiin illee bituu barbaadullee ta'e gatiin warra biyya keessaatiif illee hedduu xiqqaadha hedduu rakishaa waan namatti illee ulfaatu miti. Abbaan barbaade kitaaba takka abbaan barbaade kitaaba 100 abbaan barbaade kitaaba 50 bitee namaaf hiruu danda'a. Waan ulfaataa miti akkasii jalqaba karaa caalbaasiin gooneeti kitaaba warna goonaa osoo kitaaba kanatti hin seenne jalqabame I think walaloo takka accept gooneeti Ustaaz Hamza bagana gaan dhufte anaa dhufu waan jechuu barbaadu ustaaza yeroo takka afaanittiin osoo hin kennine keessummoonni as jala jirtan keessummoonni dhufaa jirtan hundi keessanii isin galchinaa sila Ustaaz Hamza faanu sila dabareedhaanii akka arra isaanuu sila warra manaati garuu keessummaa wajjin akka dhufan barbaanne it's okay amma yeroo lammadaa irratti waan keessummaa waliin dubbachiisnuuf dhumarratti waan yaada kannataniif amma ergaa bagana gaan dhuftee fi ergaa qabu Ustaaz Hamzaan gabaabsee nu haa dabarsu. Ustaaza bagana gaan dhufte dubbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دران درسي هندي خيسان وعليكم السلام ورحمة الله. وبريس خيا برا جمالي في قسمتي زمانو أبدي ميا سوري هندي خيسان أوسا استديو واديا حكما وراس جرى جرتن هندي خيسانو بغنا جيان جراتن دعوتو تخينيا والله برا واحد دو تخيسا جيسا isinii qoodaa turegaa wahuma sanii hanga keessaa gartee silaa ummata kana qaceelotti ni fayyaddi je'ee yaadu walitti qabe je'eetii yaada. Kitaabni noo ni dubbata.
maqaan kitaabaatu ni dubbata nama jecha beeku hanga kee beekii ja namni arrabatti beekaa jecha amma birraan jee kana irra guddaan nama akkasiin beekaa beek ammoo dubbiin laal if kabaji hanga kee beeki jedhuutun dubbii laaftu isinitti hin fakkaatin tanaaf waan bareedduudhaa birraa keenya waan ajaa'ibaatiin dhuftee akka uummanni irraa fayyadamullee abdii qabnaa amma uummanni keenya kaas jala jirtan jabaadhaa sheer nu godhaa kitaabni bareedaan maqaa bareedaa nama bareeda irraa dhufe kuni namni hangi kun taa'ee ilaaluun xiqqisho namni olii deeguu ture ammallee isin argaan jiru daawwattoota sheer godhaa taaptaap godhaa waan godhuu qaban hunda godhaatiti ittiin oofaa galatooma inshaallah booda irratti ni dubbanne gaasila amma isinumaan salaamadde hundi keessan bagana ga'an jiraattan. Thank you Ustaz galatomi ulfaadhu asli bagana ga'an dhufte keessumoonni keenya ammallee irra deebina warroonni dhufaa jirtan as jalattis gasti irrattis isin harkuttiin jira nama hedduun harkut jira hundi keessan qara boodatti isin galchina murtii callaa badhoofaan nabiilfaan as jala jirtanii nuuf teessan daqiiquma muraasa nuuf obsitanii qara calbaasii dabarreetii calbaasii boodaan isin galchina jechuudha takka takkaan obboleeyyan kiyya warra as jala jiru waliin wal dandeessisaa akkasitti isin galchina jechuudha inshaallah tole zammaano waan jettu qabda muutirra jirta zammaano hundi keessanuu bagana gaan dhuftanii galatoomaadha zammaanoo kiyya carraas walii kannaa deemna namni ol seenu yoo jiraate quba haa baasu No Ustaz laki khara boodati wanna tartiibaan goona bar calbaasii booda ni galchina keessumaa bikka takka galchina bikka takkatti isaan neeneeti isaan hunda yaada irraa fuunee gabbuufachaa akkasin nagachaa deemna because namni hedduu waan ta'eef daawwattoota keessaayis warroottan kitaaba bitullee hunda bikka takkaadha galchaa buusaa deemna inshaallah itti fufi zammaano. ani wanti joo barbaade amma sagantaan khacalbaasiiti kitaaba kana hanga khebeek khajoo kana meeqaan haa jalqabnu eenyutu fudhata kitaaba birraan harkaa qabu kana birraa ol qabiti garsiisi hanga khebeek kitaaba kana calbaa okay dem zamme khara calbaasii deemneeti namni kitaaba kana meeqaan haa jalqabnu anaatu fudhataa namni jiru arraan tana eebba kitaaba birraadhaa hanga beekii kanarratti namni kitaaba kana caalbaasiidhaan gatii guddaan ana bira dabaree namni biraa hin fudhatu jiru eenyu ka waliin laallu tahaa carraa walii kannaa deemna akkasumatti sagantaa caalbaasii eegaluu feena mee warri anaatu fudhata jettan gatiidhaa wajjin manas bal'isuu qabna akkasitti karaa caalbaasii deemnee caalbaasii booda obboleeyyan keenya kabiyya keessaatiif kabiyya alaa an haganan bituu barbaada kaja ol galchaa deemnaa durammoo caalbaasii haa jalqabnuun jaha abdeen. Sila caalbaasii kana nama ana ati hin beeku gaa namni lama nu biratti hafee namni takka namni lama hafee mana bikka banaa goonee fi caalbaasii kana sila akkasitti fayyadamne obboleeyyan keenya immoo ol deebisnee carraa isaanillee wanna goona jechuudha. Akkam jettan silaa bikka banaa xiqqishoo dhiifanne aslii bagana ga'an dhufte. Aslii irraa yaada gabaabaa hin fuune dhiifama. Ani sin jalaa hin baha wayiin godhu jira asuma jalaan jira okay? Okay. Kan sini bana. Hayye. Okay. Abdii hundi keessanuu galatoomaadha. Obsa. So jala gabbuuneetii caalbaasiidhaan gartee yoo nu deebistanii Exactly.